Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamii yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatiin eegee tiksee yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqni abboota keenya maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u akkasuma maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaan ergamootaaf toloota Waaqayyoo akka kennaaf kabaja isaanitti galanni fulfinni isaaniif haa ta'u hanga bara baraatti. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana sagalee Waaqayyoo matarree barnoota keenyaa godhannee kan waliin barannu ka'ii mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara biyya Gibxitti baqadhu jedha. Jecha kana kan argannu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin abjuudhaan Yoosefitti mul'ate ka'iitii mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara biyya Gibxitti baqadhu jedhee ergamaan Waaqayyoo Yoosefitti jecha dubbatedha jechuudha. Waaqayyoon jecha kanaatiin akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoo ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin sababiin inni guddaan Yoosefitti mul'ate ka'iitii gara biyya Gibxitti baqadhu mucaa fi haadha isaas fudhadhuutii gara biyya Gibxitti baqadhu sababiin inni jedheef inni guddaan maaliif ilaata? Egaa yeroon amma keessa jirru kuni yeroo Tsooma Tsiggee keessa jirraa jechuudha. Tsooma Tsiggee gaafa jennu egaatiin tsoomiin kuni kan hin daangeffamnedha yookiin immoo seera mana amantaa keenya keessatti namoonni hundumtuu fedhiidhaan kan tsoomanidha jechuudha malee dirqamaatiin kan tsooman miti jechuudha. Haa ta'u malee eebba argachuudhaaf barakataa argachuudhaaf tsoomni kuni labsiidhaan osoo hin taane namoonni dhuunfaadhaan eebba haadha keenya qulqulleetti durboo Maariyaam irraa argachuudhaaf tsooma isaan tsooman yookiis immoo tsooma tsoomamudha jechuudha. Egaati ka'iitii gara biyya Gibxitti baqadhu sababiin inni jedhameef inni guddaan maaliif jennee macaafa qulqulluu keessaa gaafa laallu gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos macaafa qulqulluudhaan akka inni dhalatu raajonni labsaa turan. Raajichi Isaayyaas macaafa Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti durbi durbummaadhaan durbi ni ulfoofti durbummaadhaan ilma ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni moggaasti. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jechuudhaan gara fuulduraatti waan ta'uudhaaf jiru waggoota dheeraadhaan dursa bara seera oriitii keessa taa'uudhaan raajii kana raajetu jira jechuudha. Raajiin raajame kun yeroon isaa gahee gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos Beeteleem dallaaloonii keessatti gaafa inni dhalatu misraachoon nagaa ergamoota Waaqayyootiinis lallabamee ture. Kana qofa osoo hin taane sabaa sagal warri jedhaman gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosidhaaf sagaduudha. Gara Yerusaalemiin gaafa isaan dhufan gaafa isaan deeman mootichi Heroodis kuni labsii kana dhagahee ture jedha macaafni qulqulluun. Egaa dhalachuun gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos namoota baay'eedhaaf gammachuu ta'e. Warreen kufanii turan Si'oolii keessa warri jiran akka gara gannataatti deebi'aniif warri cubbuudhaan du'anii turan jireenya akka argataniif jecha labsii guddaan lallabame. Samii fi lafti sababii cubbuu Addaamiif raawwateef jecha kan walirraa fagaattee ture. Ergamoonni Waaqayyoo fi dhalli namaa kan walirraa fagaatanii turan dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoositiin walitti araarama. Samii fi lafti walitti araarama. Ergamoonni Waaqayyoof dhalli namaa walitti araaramanii galataaf kan itti dhaabbatan dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoositi. Dhalachuun gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos namoota baay'eedhaaf gammachuu ture. Namoota baay'eedhaaf jireenya ture. Xalayyaan Addaamii fi Hewaan irratti barreeffamte dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoositiin nurraa barbadaa'e. Xalayyaan garbummaa keenyaa kan inni nurraa haqame. Eenyummaan jireenya keenyaa kan inni ittiin nuuf haareffame. Cubbuun keenya yakki keenya kan ittiin nurraatii dhiqame ittiin qulqulloofne dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiif waan ta'eef dhala Addaam hundumaaf iyyuu labsii guddaadha gammachuu guddaadha jechuudha. Dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos akkuma ijoollee Addaam hundumaaf gammachuu ta'e biyya lafaaf gammachuu akkuma ta'e immoo
namoota dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan gaddisiise keessaa tokko immoo Heroodsi ture. Heroodsi biyya lafaa yommuu bulchaa turetti yommuu Beetlehem kutaa biyya Yihuudotaa yommuu bulchaa turetti egaa baay'ee raafamee ture. Dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosin macaafa qulqulluu irraa gaafa dubbisnu bara mooticha Heroodsitti Yesuus mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudotaatti yommuu dhalatu kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaan tokko ba'a biiftutti gara Yerusaalem dhufanii jedha. Egaa akka seera biyyattiitti namoonni tokko biyya isaanirraa biyya fagoorraa ka'anii kutaa biyya biraa keessa galanii yommuu gara biraatti deeman mooticha dubbisuun dirqama. Mooticha nagaa gaafatanii mooticha eeyyamsiisanii darbuun dirqama waan ta'eef dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti dhalachuu isaa gaafa dhagahan sabaa sagal warri jedhaman warri ogeeyyonni baha biiftuurraatii warri dhufan gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif sagaduudhaaf gara Yerusaalemitti dhufanii jedha macaafni qulqulluun. Yommuu kana kan isaan dhufan daandii sana beekanii miti, biyya sana beekanii miti, bekkalchi yookiin immoo addeessi yookiis immoo biiftuun isaan mar'aatii kan turte jechuudha. Biiftuu laalanii addeessa laalaniitti kan isaan deemaa turan. Ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabrieliin isaan dura bu'uudhaan biiftuun sun immoo isaan gaggeessuudhaan biiftuu sana laalanii karaa biiftuun sun itti deemtu addeessuun gara itti deemtutti deemaati kan isaan turan. Kanarraa kan ka'e ijoollee Waaqayyoo biyya sana gaafa gaana gara mootii sanaatti goranii gara Yerusaalemiin deemna. Mootii biyya lafaa Yesuus Kiristoos kan jedhamu biyya lafaa kanaaf qoricha kan ta'u inni fayyisaa addunyaa kan ta'e durboo maaramirraa dhalateera. Beetlehemitti dhalateera. Dallaa loonii keessatti dhalateera. Isaafis immoo kabajuudhaaf sagaduudhaaf gara sana ni deemna jechuudhaan erga gara mootii Heroodsi kanatti goraniin booddee mootiin Heroodsi kun baay'ee raafameera. Sababiin inni sodaateef yookiis inni raafameef inni guddaan mootummaa kiyya narraa fudhata jedhee mootummaa biyya lafaa narraa fudhata jedhee waan yaadeef jecha Heroodsi baay'ee gaddee tureera. Isaanis egaa deemaatii sagadaa fi yommuu deebitan immoo asumaan goraa. Anis immoo deebee akkan isaaf sagadu immoo iddoo isaas natti himaa jedheen jechuudha Heroodsi. Inni kana kan jechaa jiru akka ogeessonni yookiin sabaa sagalee Yerusaalemiin deemanii gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif sagadanii eebbaa argataniif osoo hin taane isaan kan isaan gaggeeffamanii deemaa jiran urjiidhaan waan ta'eef inni immoo waan ittiin gaggeeffamee achi ga'u amantii akka sanaa hin qabu waan ta'eef iddoo isaa sana gaafa itti himan inni immoo deemee isaaf sagaduuf osoo hin taane isa mootii biyya lafaa yookiis immoo mootii ta'e kana inni garuu mootii samiif lafaati. Inni mootii lafaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootii samiif lafaati. Heroodsi garuu mootii biyya lafaati. Mootummaa kiyya narraa fudhata jedhee waan sodaateef gara sanitti deemee nan sagadaaf kan jedhu isa ajjeesuu waan barbaadeef. Kanarraa kan ka'e yommuu deebitan anatti goraa. Eessas akka jiru anatti himaa. Erga jedhaniin booddee isaanis tolee jedhanii erga deemanii ergamaan Waaqayyo gaggeesse isaanis Yerusaalemiin ga'anii gooftaa keenya qoricha keenya fi Yesuus Kiristoosiif sagadanii ixaana karbee fi warqii dhiyeessanii sagadanii sagada waaqummaas erga sagadanii eebba argataniitiin booddee ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabrieliin ammas karaa biraatiin gaggeessee gara biyya isaaniitti deebi'anii galaniidha. Mootiin Heroodsi kun eegumsa guddaadhaan eegaa ture. Jarreen kun sabaa sagalee yookiis immoo ogeessonni kun gara sana dhufu jedhee amilee guddaadhaan eeggachaa waan tureef waan dhabeefi amma aarii guddaadhaan kan ka'e labsii guddaa baase. Maal gochuudhaaf inni dhalatu kun mootiidha waan jedhameef aangoo kiyya narraa fudhata jedhee waan sodaateef dursee aangoo kana akka inni irraan fudhanneef daabiloos laphee isaa keessa bulee akka inni ajjeesuu akka danda'us immoo amilee tureedha. Yommuu kana egaa Heroodsi hafuura xuraawaadhaan yookiin hafuura hamaadhaan gaggeeffamee labsii baase. Yerusaalem keessa kan jiran ijoollee waggaa lamaa ta'an hundumti isaanii walitti haa qabamanii. Yommuu walitti qabaman immoo namoota dhiirota yookiis immoo ijoollee dhiirotaa walitti qabaman kana namoonni fiddanii dhuftan badhaasa argattu, badhaasni isinii kennama jechuudhaan labsii guddaa kana baase. Faayidaa waan isaaniif ta'uu danda'u warqeen isinii kennama, badhaasni isinii kennama, birriin isinii kennama, maallaqni isinii kennama walitti qabaa jechuudhaan
daa'imman waggaa lamaa gadi ta'an walitti qabu eegalanii namoonni daa'imman hin qabne lama kan qaban irraa ergifatanii ittiin qarshii fudhannee maallaqa fudhannee badhaasa kana fudhannee isiniif deebisna jechuudhaan akka eroorsi ajjeesu waan hin beekneef namoonni baay'een walitti qaban ijoollee. Egaa ammas yeroo ammaa kana namoonni iddoo garaagaraatti hundee eroorsi kan ta'an seera eroorsiin ordofaa kan jiran ammas iddoo garaagaraatti namoota walitti kan isaan qaban kennaan isinii kennama qamadiin isinii kennama maallaqni isinii kennama uffanni isinii kennama jechuudhaan amantii isaanii akka jijjiiranii gara sana dhaqan gara addaraashatti namoonni yommuu ijoollee waaman namoota garaagaraa yommuu waaman yeroo baay'ee ammas ni argina ijoollee waaqayyo. Kanarraa kan ka'e egaa eroorsi daa'imman kana erga walitti qabeen booddee daa'imman walitti qabuun isaa immoo daa'imman baay'ee kana keessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nan argadha jedhee waan yaadeefidha. Kanaan booddee daa'imman 1,100,400 ol kan ta'an akka mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 irratti dubbatee jirutti eroorsi walitti qabee ijoollee kana ficcisiiseedha. Ijoollee kana hin ajjeesisee jedha. Egaa macaafni qulqulluun egaa Raaheliin boo'icha kan boose sun amma haaraa ta'e mul'ate jechuudha. Ergasiitiin booddee amma eroorsi mootichi hamaan kun laphee isaa keessa afurri hamaan bulee waan jiruuf gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos immoo inni warra du'an egaan battaluma sanatti gara jallee isaatti erga jijjiiramaniin booddee egaa saroonni isaanii immoo mana keessaa ariitee gara alaatti isaan baastee haati keenya qulqulleetti durboo Maariyaam Yoosef Solomoon faan ji'aaf mana sana keessa jiraatanii. Kanaaf gara biyya Gibxitti yommuu godaananii turanitti egaa rakkoo adda addaa akka isaan qunname seenaan kun nutti dubbataa jechuudha. Rakkoon kun immoo egaa maal nu barsiisuudhaaf gara biyya Gibxitti kan isaan baqatan tokkoffaan egaa raajiin dubbatame akka inni raawwatamuu fi Hosee keessatti egaa akka dubbatamee jiru ilma koo biyya Gibxitiin awwaama inni jedhame akka inni raawwatamuu fi biyya Gibxii keessa immoo gadaamota hedduutu jira. Gadaamonni hedduun jiran kun immoo akkuma gadaamonni hedduun jiran immoo waaqolii tolfamaan hedduu waan jiraniif waaqolii tolfamoota sana barbadeessuudhaaf gadaamota sana eebbisuudhaaf haati keenya qulqulleetti durboo Maariyaamiin ilma ishii qabattee gara biyya Gibxitti kan ishiin godaante. Egaa eebbi waaqayyo eebbi haadha keenya qulqulleetti durboo Maariyaamii hunduma keenya irra haa bulu. Kutaa ittaanu barumsa biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata Lexaabeer.